saawwi tokko doolaara miliyoona 4.8tti gurguramte. Bara kana Biraazilitti oomishi bunaa bannaan kan loonii dabaluu hin oolle. Biraazilitti saawwi tokko doolaara miliyoona 4.8tti gurguramuudhaan reekordii addunyaa irratti galmooftee jirti. Sa'aatiin kun kiloogiraama 1,101 kan ulfaattu yoo ta'u, moggaasa maqaa Viyaatina 19 jedhamu kennameefii jira. Saayii umurii baatiiwwan 53 kun Biraazilitti sa'a daran gatii qaalii jedhamtee jirti. Bifaa fi amala addaa qabaachuun ishee industirii horsiisa loonii keessatti akkaan akka barbaadamtu ishee taasiseera jedhamee jira. Viyaatina 19 gurmaa'ina qaamaa sanyii addaa fi ga'umsa qaamaa olaanaa qabdi jedhamee jira. Akka gabaasa kanaatti Viyaatina 19 dorgommii beekamaa chaampiyoonsii addunyaa jedhamuudhaan beekamu irrattis caasaa maashaa loonii adda ta'ee fi hidda dhaloota jeneetikii baay'ee filatamaa ta'een waancaa Miss South America jedhamu injifattee jirti. Dandeettiin haala qilleensa ho'aa fi dhibee dandamachuu ishee adda ta'uu hordofee industirii horsiisa loonii Biraazil keessatti gatii olaanaa akka qabaattu ishee taasisu Money Control gabaasee jira. Ragaan kutaa Oklaamaa akka mul'isutti Biraazil horsiisa loon akkanaatiin kan beekamtu yoo taatu, gosa sanyii loonii kanas gara Arjentiinaa, Paaraagwee, Veenzuweelaa, Ameerikaa Giddugaleessaa, Meeksikoo, Ameerikaa fi biyyoota biroo hedduutti ergaa jiraachuunis ibsamee jira.